birraa kallattiin isin biraan geenyu eegaleera. Sagantaa har'aaf qabanne keessaa ogeessi kaameraa Reuters kumarraa gammachuu hidhaa guyyoota 12 booda gadhiifamu. Dhimma biraan dararaa lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii keessa jiran irra qaqqabu. Kaleessa nyaata lagannee fakkeenyaaf yoo xiqqaate sa'a tokko ol harka gaaratti ol qabnee miila takkaan nu dhaabaa tura yoo xiqqaate sa'a tokko ol askarri jechuudha. Barataa Yuunivarsiitii Hawaasaa A+41 galmeessuun eebbifame. Kaayyoon ganama itti ba'e sun immoo ofii koo baradhee ofiis ta'ee maatii koof ta'ee saba koodhaafis biyya koodhaafis ta'uudha. Odeessaalee gaggabaaboos qabna. Qopheessaan Zalaalam Taaddasaati kan isinii dhiyeessu ani Hirphaa Gammachuutiin. Ogeessi kaameraa Reuters Itoophiyaatti hidhamee ture kumarraa gammachuu erga hidhamee guyyoota 12 booda poolisiin gadhiisuu Reuters gabaase. Reuters akka jedhetti poolisiin odeeffannoo sobaa tamsaasuu garee mootummaa waraanu wajjiniin quunnamtii qabaachuu fi nageenyaaf tasgabbii uummataa booressuun shakkee akka to'ate abukaattoo isaatti himeera. Abukaattoon isaa obbo Malkaamuun ragaa irratti argame akka hin jirre Reutersitti himeera. Ati warraan kumarraa gammachuu adde hawwiin har'a hidhaarraa gadhiifamuu BBCtti himan. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Kan inni kame naannoo sa'aatii 5 እና baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame waaqayyoonis galateeffanne እና baay'ee gammannee irra ijoolleen isaanis hiikamuu isaatti baay'ee gammanne. Hayyee hammam ture kan adda baatanii erga hidhamee guyyaa meeqa ture? Erga hidhamee bultii 12 har'a. Tole ayyaanaaf qophaa'aa jirtu. Miira akkamitti dhaga'ame? Mee akkamitti eegaanii turte mee? Baay'ee ani gaachuun gadda keessa turre baay'ee jechuun ijoolleenis anis baay'ee gadda guddaa keessa turre. Sa'aatii hin eegnetti gaa waaqayyo madha kan kana godhe waaqayyoon galateeffachuun ala waan jennu hin qabnu. Ayyaana immoo mana isaatti ijoollee isaa wajjin dabarsuu isaatti maatii isaa wajjin dabarsuu isaatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jira baay'ee. Hayyee deddeebitee dubbisaa turte? Eeyyee deddeebi'ee dubbisaaniin ture. Har'atti akka hiikamu eegdee ture? Tasan hiikamuu isaa tasan eegne. Odeeffannoos hin qabnu ani cireen fuudhee deemeeyyuuti garuu akkuma tasaa ba'uusaadha kanan dhaga'ee baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Wabiidhaan moo maaliin gadhiisan? Wabiidhaan gadhiisan. Lammiileen Itoophiyaa hedduun mana hidhaa Saawudii Jiddaa bakka Shamus jedhamu keessatti hidhamuun yeroo dheeraadhaaf dararamaa jiraachuu BBCtti himan. Namoonni BBC'n dubbise akka jedhanitti mana hidhaa keessatti erga darbatamanii qaamni isaan baasu waan dhabameef mootummaan nuuf qaqqabuu qabaa jedhan. Zalaalam Taaddasaa dabalatasaa qabamu. Daa'ima umriin isaallee hidhaaf hin geenyetu as nu keessa jira waan nama ajaa'ibu kan askaraan yeroo qabamutti sammuun isaa baqaqee miilli isaa. Amiin Usmaan jedhama godina Arsii aanaa shirkaa irraa ture waggaa 6 dura gara Saawudii carraa hojii barbaacha kan deeme amma erga bakka hojii isaa Saawudii keessaa qabamee hidhamee ji'a 8 guutuu hima mana hidhaa 2 keessa akka ture kan himu Amiin hojjennee jijjiiramna jennee biyyaa baanus haalli amma keessa jirru garuu abdii nu kutachiiseera jedha. Iddoo dalagaatii na qabanii achirra na qabaniitiin mana hidhaa Xareekkarji jedhamu keessatti nu hidhanii mana tokko keessatti gara nama 200 ho'iitiin nu hidhanii achi baatii tokko nu tosiisanii achirraa mana baadiyaa Riyaad mana hidhaa Haa'ir jedhamu nu geessanii mana san keessa bilbilli waan tokko wanti biraa taa'uti qubaallee seenatuuniin hin danda'amu uffata waan hunda nurraa yaatanii achitti baatii 4 nu hidhanii. Dabalataan Amiin tibbanaa qaamni nu birmatu dhimnaan lagannaa nyaataa goonee jedhe imbaasiin erga miidhaan nurra gahee dhufee kan jedhu Amiin sanuu deebii gahaan nuuf kennan hin jiru jedhe. Imbaasiin kaleessa fakkeenyaaf nyaata lagannee turre dhufee nu dubbisaniitiin turani kaleessa nyaata lagannee fakkeenyaaf yoo xiqqaate sa'a tokko ol harka gaaratti ol qabnee miila takkaan nu dhaabaa tura yoo xiqqaate sa'a tokko ol askarri jechuudha. Daa'ima umriin isaallee hidhaaf hin geenyetu as nu keessa jira waan nama ajaa'ibu kan askaraan yeroo qabamutti sammuun isaa baqaqee miilli isaa miidhaan guddaan irra gahee miila isaa keessa sibiilatu jira. Mana hidhaa sana keessas kutaa tokkicha keessa hanga namoota 200 ta'anii hidhamanii akka jiran hima dargaggoon kun namootni hidhamanii jiran yoo dhukkubsatanis yaalii fayyaa kan arganne hima. Manuma yaalaa nu geessaalle jennee yoo gaafanne ni tumamna isin Itoophiyaadha yaalan qabdanii nu hin jedhani nama fakkeenyaaf mana hidhaa kanatti miti mana hidhaa dura ture tokkotti nama nurratti du'e jira nurraa baasuu didanii reeffa isaallee nurraa baasuu didanii kan nurra oole jira. Namni biraa dubbisne Badiruu Huseen jedhamus achuma mana hidhaa Shumesii keessa jira innis mana hidhaa keessatti namootni dhukkubsatanillee darara hamaaf saaxilamaa jiraachuu hime.
uummata dhukkubsataa uummata fincaan irraa bu'uu hin dandeenye dhukkubsatee achi gara tokkotti illee socho'uu hin dandeenye geessanii mana fincaanii keessatti hidhanii achi tiraadhaan ukkaamsaa oolanii mana hakimaa takka hin geessine oolchanii halkan nutti deebisan. Mucaan takka fincaan irraa bu'uu didee guyyaa 3 taa'e itti deebisuu jennee waggaa nuti kadhannu nuti kana mana hakimaa geessineen finnee nuun jedhan isaan geessan garuu hammaama keessa oolchanii fidan. Namoota hidhamanii jiran keessaa namni biraan dubbisne Usmaan Mahammad ammoo mootummaan gara biyya keenyaatti akka nu galchu barbaanna lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa adda addaa keessatti hidhamanii jiran baay'eedha jedha. Dhimma kana mootummaan Itoophiyaa akkamiin hordofaa jira jennee dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii gaafanneerra. Yeroo baay'ee torbaaniin nama baay'eetu Saawudii irraa, Kuweet irraa, Beeyruut irraa biyyoota Araboota warri rakkatan baay'eetu dhufan. Haa ta'u malee hin xumuramne warri hafanii immoo ammas hidhaa keessa jiran seeraan ala achi jiran warri fakkeenyaaf embasiin keenya konsulaan keenya achi jiru riichaawutiin biran goone fagoo jiran yoo ta'e isaan duubatti hafanii ta'ama. Fakkeenyaaf boru amma Yaman irra namni baay'eetu gara. Hoffulii warri amma rakkatan kun warra miisdi ta'an malee beezikalii yeroo dheeraa keessatti Itoophiyaan namni tokko lammiin isaa tokko achitti akka rakkatee hafuun barbaadu hojjetamaa jira jechuudha. Amnesty International gabaasa dhiyeenya kana baaseen lammiileen Itoophiyaa hedduun isaanii manneetii hidhaa Saawudii keessatti argaman dararamaa jiraachuu ibsee ture. Amma immoo oduu gaggabaabseen isinitti himama. Aanga'ootaa fi qondaaltota waraanaa biyya ganuun shakkamanii barbaadaman 300 ol keessaa 15 to'atamanii qoratamaa jiraachuu koomishiniin poolisii federaalaa ibse. Duula gaggeeffame keessatti qondaaltota 5 irratti tarkaanfii fudhatamuu ibsuudhaan shakkamtoota dhokatan poolisiin federaalaa adamsaa jiraachuu ibseera. Biyyoonni ollaa Kataar qoqqobbii biyyattiirra kaa'anii turan kaasuuf jiru. Saawudiin daangaa lafaa fi galaanarraa Kataar wajjiniin qabdu erga deebiftee bantee guyyaa tokkoon booda imirri Kataar ilma mootii Saawudiin simatamaniiru. Simannaan kunis waldhibdee Kataar olloota ishee galoo galaanaa wajjiniin yeroo dheeraadhaaf qabdu kan furuudhas jedhameera. Saayintistoonni Afrikaa kibbaa akaakuun kooroonaa vaayirasii haaraan talaallii amma hojiirra oolaa jiru akka dandamatu yaaddoo qabaachuu ibsan. Talaalliin kooroonaa vaayirasii UK fi biyyoota addunyaa kanneen biroo keessatti kennamu wayita eegalametti dhimmoota xiyyeeffannaa barbaachisu ta'uu saayintistoonni kun dhaamaniiru. Miseensi koongireensii Ameerikaa dhiyeenya filatamte Waashingtan DC'tti shugguxii hidhattee akka deemtu dubbatte. Hoogganaan poolisii magaalittii garuu waa'ee seera cimaa meeshaa waraanaa qabatanii deemuu irratti Looreen wajjiniin haasawuu akka barbaadan himanii jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qaban isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanutti yoo ceenu naannoo Beenishaangul Gumuz tibbana walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota hedduu darbuun namoonni 100tti dhiyaatan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Daa'imman dubartoonnii fi namoonni umuriidhaan jaaran deeggarsa gahaa argataa akka hin jirre kaasaniiru. Hojii gaggeessaan koomishinii sodaa balaa naannichaa obbo Tarraaqany Taaffasa nageenya buqqaatotaa kana eeguudhaaf xiyyeeffannaan jalqabaa kennamee hojjetamaa jiraachuu dubbatani. Deeggarsi kennamuu addaan cituu isaatiin wal qabatee obbo Tarraaqany gaafanneerra. ከሐምሌ 2012 በኋላ መፈናቀሎች አሉ መተከል akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010 irraa jalqabee naannoo keenyatti namoonni buqqa'an turaniiru. Hunda isaanii deebisnee qubsiifnee ture. Ammas waxabajjii bara 2012 booda godina Matakkal aanaalee 5 keessatti namoonni qe'ee buqqa'anii jiru. Aanaalee Gubaa, Bulan, Dibaaxii, Wambaraaf Manduuraa keessaa buqqa'an dhiyeenyatti ajjechaa sukkanneessaa Bulanitti qaqqabe hordofuun namoonni hedduun qe'ee buqqa'aniiru. Waliigalatti namoonni 100tti siiqan buqqa'anii jiru. Namoonni magaalaa Chaagnii kan naannoo ollaatti baqatanis jiru. Deeggarsi harka namaatiin kennamuuf gahaa miti. Deeggarsa lubbuu baraarsuutu kenname. Midhaan kiiloogiraama 15 ji'a tokkotti kennamee fi gahaa mitii jedhu namoonni buqqa'an. Lakkoofsi namoota buqqa'anii heddummachuurraa ka'e saffisaan iddoo gargaarsi hin geenye jira. Humna naannichaa ol waan ta'eef koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaatti beeksifnee jirra. Deeggarsa dhiyeessaa jiru irratti hanqina konkolaataa ture. Sababa kanaaf addaan ciccitaa ture. Daakuun konkolaataa 5 guyyoota 3 fi 4 hin caalle keessatti aanaa Wambaraa ni qaqqabaa jennee eegna. መቆራረጦች ነበሩ የማይካድ ነገር። Tibbana yuunivarsiitiileen Itoophiyaa barattoota barsiisaa turan hedduu eebbisiisaa jiru. Barattoota bara kana eebbifaman keessaa yuunivarsiitii Hawaasaatti
kan eebbifame barataa qabxii olaanaa galmeessu tokko dubbisneerra. Leencoo Dirribaa jedhama. Yuunivarsiitii Hawaasaatti kolleejjii qonnaarraa damee Agrii Biizines and Value Chain Management jedhamuun digrii jalqabaatiin eebbifame. Gosa barnootaa barataa ture keessaa 41 kanneen ta'aniin A+ fiduun eebbifamuu beeksisitti meera. Turtii yuunivarsiitii isaa fi akkasuma haala qabxii olaanaa itti galmeessise irratti waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa dubbiseera. Waan hundumtiin iyyuu ana qofa otoo hin taane waaqayyo suna gargaarii qabxii guddaadhaan eebbifamuu qofa otoo hin taane gosa barnootaan fudhadhee gara koorsii 41 A+ ture jechaadha. Walumaa gala qabxii meeqaan xumurte jechuudha? Qabxii gara 4 akkasiiqa. Tole mee Leencoon barataa akkamiiti kutaa gadiirraatii eegalee barataa akkamii turte mee osoo yuunivarsiitiin seeniin? Haalli maatii keenya keessa ture barnootaaf iddoo addaa waan kennaniidhaa fi anis isuma kanatti guddadhee kanaaf iddoon kun iddoon ammaa kun waan guddaayyuun turre akka ka'umsa kootiittis naannoo kutaa 2tti kanan sadarkaadhaan jalqabee kutaa 2 qabee haga kutaa itti sadarkaa tokkoffaa hin gadhiisne akka carraa ta'e baran kutaa 11 fi 12 baradhee carraa kilaasii seenee barachuu hin arganneen ture. Bara maaster pilaaniidhaa fi mormiinti ka guutuu biyyaatti ture sababii ta'eedhaa fi kutaa galee barachuudhaa fi carraan arganneen ture. Isa kanaa fi amma kana dhiibamee kananii fiildiin barbaadillee argachuu kan hin dandeenye jechaadha. Bara kana isa darbe keessa keessumaa dhibeen koronaa addunyaa kana yaaddessee ture barnoonni illee adda citaa ture. Haala akkamiitiin qayyabatta ture Leencoon? Ani lafa kanarra kanan dhufe otoon ergama ta'e wayyii inajjetiin akkanin dabarre nan beeka. Abbaayee koota akkana jedha ture yeroo bara hammaataa sana akkaataan itti barachuu hin dandeenye waan tureedhaaf dhufee natti bu'ee egaa akkam taata akkamiin naa baratta jennaan elaami abbaa ani yoon ijji koollee balleessanii miilli koollee qaamni koollee hundumti isaayyuu badee iddoon jedhanii fi iddoon gamame sana sababiin hin hanqanneedhaa fi waa tokkoyyuu yaadda'iin jedheen ture. Kanaaf ammas yeroo koronaa kana yeroo namni hundumtiin iyyuu biyyii walga'ee abdii kutatee an dhuguma dubbachuuf jecha waa akkanatti hin dhaga'amne. Kana jechuun immoo wantoonni fuulduratti dhufanii riskiiwwan dhufanii hin jiranii jechuuniti. Haa jiraatanii haa hammaatanii akka ibiddaayyuu haa boba'uu isuma kana keessatti kutannoodhaa fi xiiqiidhaan keessa darbuudhaaf abdii waan ani kutannee fi ismuuziliima dudubbisaan ture jechaadha. Barnoota kee kanaatiin eessa ga'uu barbaadda? Maal hojjechuu barbaadda? Uummata kana haala akkamiin tajaajiluu barbaadda? Kaayyoon ganamaa itti ba'een qaba. Kaayyoon ganama itti ba'e sun immoo ofii koo baradhee ofiis ta'ee maatii koof ta'ee saba koodhaafis biyya koodhaafis ta'uudha. Hinumaayyuu immoo eenyumaayyuu haa ta'u ilaalcha gaarii sababiin qabuudhaa fi nama hundumaaf akka ta'utti baradhee beekumsa koo kana saba koodhaaf firuu saba koo amma gadadoo keessa jiru saba koo amma dukkana keessa jiru kanaafi akka dungoo ifeetan jechaadha hamma dandeettii kootti jechaadha saba koo kanaaf ifa ta'uu fedha inni kun immoo kan barbaachisu dura ofii koo jijjiiramuudha barachuudha. Dhaloota kanaaf yookaan dargaggoota kanaaf maal dhaamta? Namoonni yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti yeroo isaanii akka malee kan balleessan ni jiru. Waanuma bu'aan buusneef kan yeroo isaanii qisaasessan ni jiru. Dhaloonni kun maal gochuu qaba jettee dhaamta akka dargaggeessa tokkootti? Yeroo baay'ee yeroo keenya wantoota kaayyoo keenya faana waliin qabanne duukaan balleessina. Inni kun immoo erga darbee gaabbii nutti ta'a deebisuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu obboloota koodhaa fi dargaggootaaf wanti an dhaamuu barbaadu yoo jiraate yeroon keessan maayikiroo sekendiin tokko gatii guddaa qabdi. Ani immoo yeroon warqeerra darbee jireenyaa hamma jireenyaati. Maaliif jennaan jireenya keenya egeree isa nuti amma yeroo keenyatti fayyadamnetu murteessaa jechaadha. Inni kun immoo filannoodha. Ani waanan kaleessa filadheen har'a jiraadha. Waanan har'a filadheen boru jiraadha. Amma waan barbaachifnuudhaaf jaarraa 21ffaa keessatti dhalanne jaarraa kanaaf immoo unumatu jira. Kanaaf yeroo keenya itti haa fayyadamnu bakka argetti oduu waa'een baafnetti olola isaa gamaaf gamanaa walitti bukeeffamu kana keessaa baane eenyumayyuu toon taane of taane gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabnaa. Sagantaa keenya har'aa gara goolabuutti finnee jirra. Zalaalam Taaddasaa wajjiniin ta'uun ani Hirphaa Gammachuu si wajjiniin turee jira. Odeeffannoo dabalataa marsariitii keenya irraa argachuu dandeessanii waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaa bulaa.